Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jirra jirtu baga nagaan dhuftanii baaburri akkamitti godhamuu danda'a waan jedhu mee waliin haa ilaallu gabaabsineetuma jechuudha. Walakkaa kana nurkunnaa achi booda 916 filannaa. Tana booda bakka viidiyoo baaburaa itti buufanne viidiyoon baaburaa itti wanti raayee viidiyoo baaburaa isaa arganna warri jettan YouTube irraa argachuu dandeessan. YouTube irratti barreessitaniituma isinii bu'aa jechuudha. Achirraa screenshot yookiin sagalee wantiidhaan waraabduu sagalee isii kanaan irraa waraabbattu yookaan daawunlood godhachuu bifa barbaadanii daawunlood godhatanii achi booda wanti isin fuufachuu qabdanu kaameraan viidiyoo kana waraabuuf kaameraa sosocho'u ta'uu qabu. Kaameraa dhaabbataatu ta'e baay'ee filatama. Sana booda bakka kana fiddanii akkana gootu ni kuttu bakka lamatti. Erga sanaa as isa gara kanaatti akkana buttanii caafidhuma kanarratti as akkana rukuttanii achi booda bakka kana rukuttanii sana booda as rukuttu footoo irraatinii kaasaa gaafa footoo irraatinii kaasuu hin adeema footochi bakka kana footocha akkana rukuttanii as rukuttu achi booda bakka lamatti akkana mallattoo kan walitti dabarsitu raatitti gootu isa deemu hin dhaabata jechuudha footoon. Amma fakkeenyaaf ala dhufee as gahu hin dhaabata achi booda ergaas dabarfatee deemuu eegalaa jechuudha. Sana booda viidiyoo keessan natti filattan viidiyoon keessan bakka itti waraabbattan bakka kaameraan keessatti waraabu gaasintu beekaa. Sana booda fakkeenyaaf viidiyoon koo ifama viidiyoon koo kunooti keessanii carqii giriin iskiriinii qabaachuu isin barbaachisaa. Mee viidiyoocha ni daawwanna walumaan hayyee. Normaal viidiyoocha daawwachuudhaaf sagalee irraa balleessina. Kana waan dheerateef itti kunnaa maaliif dudduuba kanatti dheeressuu barbaada waan ta'eef fuuldura kana itti kunnaa akkana bunnee noormaalii isaa wanti yeroo hunda ana irra deddeebi'ee dubbadhu hadhas wanti irra deddeebi'ee dubbadhu noormaalii viidiyoocha ilaaltan jalmentanii. Ifama sagalee wanta kana nu eega. Okay. Amma kaatanii baabura dabarsitanii kaatanii jechuudha. Okay. Itti kunna gara dudduubaa achi booda viidiyoo kana baakgiraawundi isaa gabaabinatti as rukunnee dudduuba isaa itti balleessina. Akkana goone hammi adiin qulqulluun kan nuti barbaadnu hamma adii kana achi booda raatitti goona xiqqoo gadi bunna isii gara olii kanaa kunoo bakka fuul fiila fiteeddee kana wanti wayi qabdu isii balleessuudhaaf bakka kana rukunnaa xiqqoo gaditti bunna qubaanii kanatti bunna badee erga inni badee raatitti goona. Sana booda xiqqoosii akka sirriitti gadi irra taa'u gaditti bunna amma gaame. Duraa ka'ee erga ka'ee booda dhufee dabarfatee jechuudha xiyyaara. Dhufee dabarfatee jechuudha. Sagaleen kan baaburichaa amma irraa dhufne waan ta'eef yoo barbaannes sagalee biraa itti fiduu dandeenya. Maaliif sagalee baabura bareedaa yoo ta'e itti fiduu dandeenya bifa kanaan jechuudha. Ayyee amma noormaali isaa erga hojjetamee bahee jaayata ta'e jechuudha. Jaayata ta'e amma wanti nu hafee gadi buusuu qofa. Bifa kanaan sagaleen yoo inni kan wanti isinii ta'u ta'e sagalee
kana wanti irraa gadi buufattanii yookaan isuma kana buufattaniitu sagalee isuma kanatti gargaaruu dandeessanii jechuudha. Waan isin rakkisuun qabu akkasii gadi buufadhaa itti fayyadama. Ulfaataa galatoomaa subscribe laayik gochuun hamilee nutti tura isin jaalannaa galatoomaa ulfaataa.